dhufee asii pirankii gochuuf deema. Ay, Yaasin dhufee jira? Dhufee as jirtan tokko dagattee hin ta'inaan Amiinaa laal. Anaafsitu adda baata. Biyya kana dhufee abdii bira dhokatee booda dhufee biraankii nu godhuu deemu ta'e yaada isaa kana jalaa fashaleessineeti biraankii akka inni hin daleenne viidiyoo kana gallakkisnee isa fashaleessina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdoftoota yaaya ofuundi keessanuu baga nagaan jiraatan isiniin jenna. Guyyaa har'aa gaafii keessan irratti hundaa'uun ummu kaanus irratti ati maali pirankii wajjanne pirankii isii irra wajjattu arguu barbaannaa waan jettaniif jechaadha. Akkuma pilaanii tokko baafadhe jechaadha. Amiina wal qunnamee isii irratti pirankii boombii dhoos tokko hojjechuudhaaf deema. Sanifu yaani prankicha jechaadha. Dhiyeenya kana jechaadha. Viidiyoo gadhiisuu ni yaadattanii. Viidiyoo kaleessa gadhiise kanarratti jechaadha. Viidicha gadhiise irratti Yaasin mana kenna osoo rafu mana warra Said osoo rafu jechaadha. Akka waan prank godhe jechaadha. Viidiyoon sun ka ammaan waraabee osoo hin taane ka dura yeroo Yaasin as jiru waraabeeti. Anammoo isin shakkitee jirti. Na bilbiltee jennaan jalaa kaasuu dide. Ammoo Amiinaan kuno nabira jirti. Icciitii hunda itti mee jira. Inni Yaasin akka waan nabira hin jirre jechaadha. Amiinaan ammoo yaada wayii managgaltee jechaadha. Ummu Kaanusiif yaada dhiyeessiti. Yaadni Amiinaan dhiyeessitu maalidha? Icciitii kana soomnee abdii garaa baafneeti maaliifi pirankii Yaasin abdii bira dhokatee akkuma gaafa Said Sumayyaa na bira dhokatee godhe san isii abdiin bira dhokatee Yaasin pirankii isii irratti hojjechuuf deema maaliif harkaan fashaleessinee viidiyoo waraabaati harkaan fashaleessinee osoma inni abdii bira jiru viidicha gadhiisnee akka pirankiin fashalaa yeroo maafiin goone jettee Amiinaan jechaadha. Yaada ummu Kaanus himte jechaadha. Ummu Kaanus sididdiiree Amiinaa laata? Indittu lakkee. Viidiyoo ani kaa jedhuun pirankii osoo hin shakkisiisin jechuudha. Said onu gaaf dura akkasitti abdii biratti dhokateeti pirankii nu godhee abbaan biyya jira jennee osoo kana nufitti san nufitti jennuun inni asuma taa'ee abdii bira taa'ee sagalee nu qabu ture waasaappi himuun wanta kan jijjiiramne. Saniifuu Yaasinillee akkasitti as jiraachuun dhabu. Asii pirankii si gochuu fi asitti dhokate malee viidiyoon kun ka duraanitti miti amma dhufee viidiyoo kana jalaa fashaleessina viidiyoo wanti eenyu ka maqaan isaa Yaasin dhufuut jira dhufeetti abdii bira dhokatee jira. Saniifuu pirankii inni sirra hojjechuu ta'e kanas jalaa fashaleessina jedha nan Ummu Kaanusiini viidiyoo waraabnoo jedheen nan dittu. Inni amansiisa akkuma godhu godhe. Ati mala feete gootee situ amansiisachaadha. Erga Amiinaan amansiifattee kaatee booda kaameraa ofofoo keettaniituma waraabdechaadha Amiinaan. Sitti bilbila? Amiinaan qajeeltee na bilbiltee dhufeera inni yoo isiin naan jette lakki dhufeen jiru maal an beekaa jechaadha. Soba dhugaa itti fakkeessa. Dhumarratti Amiinaan kophaa kiyya jira akkana hin himu icciitii kanan baasuu abdiinatti miyoo Amiinaan jette jechaadha. Kalaas dhufee jira jedhaan jechaadha. Maal akka isiin jettu wajjin irrifatti moo inaarti moo hin gammatti moo waluma laalaa Ummu Kaanus laalu jajjachaa akkasiin taatu. Kana jechaadha hanga dhuma sagantaa kennaa noordofaan affeerraa kennaa amma Amiinaa gara ganda isaaniitti naannoo mana warra Yaasinii geesseeti ambiraa bilookii keessa achi fagaadhaa jechaadha. Achi itti bilbilaa inni illee dhiyeenyuma mana keenyaa sun yeroo isii waa hojjechuuf qophoostanii jarri na bilbiltee ana Amiinaa wal mari'adhee jira. Isheen ammoo Amiinaa wajjin ana pirankii gochuuf deemtan jecha. Ana akkas jedhaane akka waan pirankii yaali icciitii baasisu deemutti abdii waan takka naannoo isu natti himaa waa hunda saniifuu akka walitti nutti beeyti illee loomstariyaaf icciitii akka walitti dhoosi beeyti saniifuu itti himeeti ani hin gaafadhaa natti himaati akka namni bira hin jirre ta'e usii na bira taa'edhaani yeroo si gaafadhu icciitii rakkoon qabu namni tokkichi na bira hin jiru duraanuu ati natti himtu waa hima natti bisiin jedha. Ati yeroo san hin himu jettee ati qodiddeeti akira natti himtachuu akka rabeessu. Akiratti hima jechaadha. Walumaa galatti pirankii mustariyaan pirankii Amiinaa wajjin na godhuu deemti. Akkas. Kaameraan hin dhokatu irra kan nocha kaameraaf. Rakkoon hin jiru jecha maaliif? Pirankii na godhuuf deemtanii reesii wajjin. Pirankii asin nu godhuu deemta siifi Yaasin nu godhuu deemtan nu deesnes irra godhuu deemna akkasii. Garuu ka pirankii ta'u isima jecha. Isima mataa isiitiitu pirankii ta'e jechaadha. Kana hanga dhuma sagantaa kennaa noordofaan affeerraa kennaa sirba Umar Suleyman kana isin affeerree jechaadha. Hanga Amiinaa ofirraa buuseetti ganda biraatti onnaadha. Kana jechaadha akka pirankichi nu milkaa'u abdii guddaa qabachaadha. Nagaan nu turaan affeerraa kenna.
جرى سيبها باي جرى هاي ما جري ما كواليتي نرجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في ساجي فوق بنتوتا كينيا كم بتسنى كبدني كي كبدني أنا أنتنا تبي زيادة كبدني سني دفنة براكي سنجامو لأنه ديوتنا أبدي نكون هذا فيديو سلام دلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجم تتفجر تفتح دفتك هون كيسنا وكم نجا فيا جتة نجا قبل الحمد لله بس نجاني ربي قدام كجرت أنت تسولين هجرات سني فبايته أروح جاي بس كمان سني ديانة وأنا البرانك الأول ديمو جلاب عليه سويتشولا نسي هي هذا يعني أبدي ديوتنا فيديو تقول لك كسر ترى فيديو سنجلتي هردفتني رجودا يا سني ديبي تاني قافتنا كم يسين قافي سني تيت يعني لين قافينا تهه برانكي خنوزون الزروتين دلجيس نانجنة أبدي وجم برانكي دلجين ومنانجين بيهو سنيفو مال شكلين وتيجو آمنان كمال شكلي أنا ما وجي شكلي سن رجوا وجم شكلي أكون ياسين رفي أبدي برد دوخته برانكي نقولوا ديمو أيوة أكاس قلبي تاني خايس شكلي يو خبيه خنا دفعه أبدي برد دوخته بود دفعه برانكي نقولوا ديمو تهه يا دي ساخنا جلافي شلي سنيدي برانكي كأني هندليني فيديو خنا قال لك كسنة إسا فشلي سنا يقولوا قال أنا كستيت أيوة يتنمنو فيديو ده اللي جرنجنوني ومبرات تاسين أنا إني قال لك كسنة فيديو يو خلي يوتيوب برات بارجو يو إني دوقال أنا زرعته تهه فيديو ما خلي يوتيوب برات تركي خد دوقال أنا دفعه أبدي برد دوخته برا سيد قافة بيجرا دفعه برانكي سنقول أيوة بس برانكي قولي أبدي برد دوخته ويا لما صدق أتشموله نو بيجو مثلا سجى نو قبت أنا إيمون واتساب سجى كان نافذ سنافذ كنت جارم فانت إذا إني أبدي برد أصدق دوخته أنا قافة ديت إنجرا ياسين برانكي خن أزور زرتو دين جيني نافين دي بسنة أما بيير تاين جيني يعني أكنمتين قافة دي إيه بيان جران عنجي بس أنينا من نخانم نو خنبا من فيني بيخافره أيوة سنيفو أمنا يادخنا في الدي أبدي أكوانا مبرنجرتي تبلبلتيتي أكمي نجيا في يادا دبران كده كان أركينا مو مدت جافي تهجرا ياسين وقارن دفي جرمو وانا سبرنجري خباير نم تقتني منتمي نم تكتني مو نتيمي تيندتو ليسين سنيفو أيوم قافة ده أكيد خانتني مو يوخ برانكي نقولوا دي من ديمو أتجروا أن الدو أبدي داولي دياتنيف تيني وانتقوتي أنا تبي بليس الكتير يعني يلا نقاسو سلكي عملاتي نتبي بالله سنيفو هنقدموا فيديو خنا نوجسورا برانكي خن برانكي يو يسام برانكي نقولوا دي كمان خجلا فشلا يتو خلاص جلا قلا يا سيمين ده لو قلت برانكي زايرو برو تسبب له فيديو ده لكم ما فيش ايوه أكسر عملت بالله تبي بالبلاتي أفدين كأكم قافة سيدون سبرة خبان جرا يتلا خبان جرا ومهانو سنجرتو دلائل خبتة تكامو خرمتك خبتة نمتك نبرنجرو أنا خانوس كفا جلو سجلي خانوس ده جيلي مالي دبي سنة كم يتسر في خيسات دوافتي ورجوعيا سن يا ريت سلام رجومان دبي سرعتي والكم هم ده سلام بيجان قال طلعت لي رسمة تفتني يوم الناس دبي بيجي بيت رفيقته وده سماه في خبطة نلالو بفرق أكاسي ده وتر كيفنا سيد ونقول عبد الرحمن يا عبد براد وكترين بير راجع زي سبرايز كذا نقول وده وكاو برانك نقول ده عبد براد وكتا أكاسي ده وتر كي واني يا ده كان كأيسي أنا كتيرني فيديو كان دلينو مال فيو يتن سيدون أكن نقول إنه تبيكا قاف سيد بير عرفو سنيفو برانكي أكين ناس يبانين بيكو بير عرفو يا سيريس برانكي قول إيه أكني أصو وان بيجرو فقط أما كذا سين سجلك عبد ما جاي بيجراني أنا تنجرو لين أكو هنجرو سلا طبعا في اللي إيه جابي كمان قرو هنجن قلت ما أنتو قلت تو أنا بيجرا كميت وانا كنا هذا تنجي أنا أتوقع فيديو كنا دلائنه برانكي سا يوم برانكي اللي ثاتي فيديو اللي ثاتي جلال سنديا لما كانت جرا سيرا خيسة بدي أنا أتوقع كان درا شكل جرو ما درنا أمينا نشك زستدي أكنا فيديو كنا دلائنه التيت شورا أيوة كسرتي فيديو مخلص ناتو كبتر فيه يو يالو كويسين جبتي سنة ترتاح اللي فما سماري رسالة كذا كويس ولا لا الكسب سينتهي الرجاء إعادة التعبئة قانوس خويا أمي
So biyya taate ijoollee namaa si dhoofti gadi hin beenye nama. Asitti ijoollee jirtu. Eenyu dawwalu jirra Yaasiin? Baba. Baba Yasin. Aywa. Halo. Hello. Akkami nagaa abdi? Fayyaa kan Akkami nagaami? nagumaan kan Nagaa alhamdulillah. akkami. Nagaa wallahi jiru alhamdulillah. Way si gaafachuuf namsi biran jiru kophatti meenatti himta iccitii wayi. Waa si gaafachuuf iccitii wayi jedhe waan namatti himne. Maalin? Ana qofa mana jira beekte namni biran jiruuti anaaf kaanus mana jira. Anaaf kaanus mana jira jedhe. Namni tokkollee nu biran jiru akka mustariyaan faan baanee gara namni bira deemu eeggeetti sitti walee way si gaafachuuf iccitii waan nama dhoysite wayi qabda beekte. Maal? Akkanuma akka waan mushakkiidha gaa yaani waan itti amanee miti garuu viidiyoo dhiyoo tana gadhiisa san Yaasin si bira jiraami kan Yaasin si bira jiru piraankii irratti dalaydee nu dhoysite mi. Allah lakke Yaasin wayitu as jiru inni biyyuma jira. Eessa yoom dalaydee piraankii san? Maa nagaa hattarte amma sa'aatii kan. Akkanuma si gaafa deegaanatti himtu ati ani citii waa odeessaa na dhoysita nallee yoo nama biraa dhoysitan akkas na fakkaatu jirti garuu akka waan nama dhoysuuf jirtu piraankii akka waan dalagu jiru Yaasin dhufee biyya tanatti. Allah lakke uumaa miti ani Yaasin wayituun argine piraankii irra hojjedha wayituun qabu. Piraankii gallakkiste hoo daawwattoonni hundi arganii bar. San dogongoraan gadhiifame amma dilee godhuudeen. Hai maaf dileet gootare? Dogongoraan jarjarameeti gadhiifame piraayiveetii harka ta'uu jedhee turee harka nu harka gadhiifame amma dilee godhuudeen jedha. Akkam nu harkaa gadhiifame ati dura gadhiisuun feene? Jechuun amma kana maaliif na taa'ata eenyu wajjin jirta? Namni tokkichaa na bira hin jiru anaa qofa mana jira anaaf kaanus. Hin sobda ka. Dhugaa anaaf kaanus qofa jira. Kaanus na bira deessitee mistariyaa waa bituu ta'e. Nam tokkotti nimtu? Nam tokkichatti ni himu. Yoo wal lollaba yoo. Wal lollee yoo namatti himu maal godha namatti waan namni ture tanatti takkaa namatti himee beeka. Sanummaa hin ta'in beektu garuu dhiisi amiina himta Hai maaliif hima sa maaliif hima? Awway daa'ima akka waan namni iccitii jedhee natti himuuf. Kanaaf kan tokkotti himini. Inni dhufee asii piraankii gochuuf deema. Ai Yaasin dhufee jira? Dhufee jirtan tokko dagattee hin ta'inaan amiina laata. Anaafsitu adda baa tokko wal lolla anaafsitu wal lolla tokko lammaffaa innillee icciitii kana nimi waan jedhee jiruuf jaartiin akkuma tasaalee dhageenyaan icciitiin kun bahuu qabu sun saayidillee gaafa duraaniin biyya irraa dhufu na bira bu'ee hin beektaame. Eewa si bira dhokatee hin beekanuu tanumaaf shakkeessa dawwaleera. Saayidiin na bira dhokatee guyyaa akkas jaaganii na bira taa'u ani hin himne icciitii isaa hin baafne hafuurri takka hin baane nam tokko dhageenne hatta atillee waliin piraankii taate innillee akkasumas piraankii gochuuf deema. Wallahi jee ati jira jechuudha. Allahu akbar. Akkasii as jiraatiin nam tokkotti hin dubbatin inni immoo guyyaa ta'e osuma isin manallee tolchini isin wadda jatiseetumaan ilmaan ganamumaan deemuu edaa beektaa. Haga yoomii dhokataree inni maal yoom dhufe dura turee meeqa dhufe haga yoom dhokataree kan hundumaa dhokate sayidu guyyaa lama dhokatee. Laata eeggatuma dhufee har'a akkaleedha kaa'atu olee boru yookaan boru itti dhufuu jedhi yookaan boru ka'eedana. Boru ka'eedan dhufuu deema? Allahu akbar rabbi asin dhufee jira jechuudha. Ati suuta dubbatu sagalee mana eessatti siinama. Isin jirtu mana? Eessa jirti? Isin waan bitachuu supermarkeetti jirti. Akkasii dhimma wayii qabaa dhimmi dhufee fillee dhimma wayii qaba jedhee sanii dhufee jira. Dhufee achi deebuuf deemaa yoo dhufe Yaasin biyyatti. Amma si dhuftiisa telefoona kanuma nam tokkotti ni mina adara amina. Nama tokkotti ni mamaa rakkoon hin jiru. Walaa tole nam tokkotti ni badin. Maaliif jeenka maaliif dhoysaa yaani maaliif dubbii qacalutti lees cufa dubbii qacalutti irra dabaa duree. Rusee duukaa. Hello. Deebisi mee abdii keessaan qabu. Dhimmi dhufeef san maalii
sababni isa fide maali akkuma kana as jira isaa tana himetti yoo dhugaan kaas jiraatu taate waan dhufee bisni himaa mire. Aywa. Halo. Hello. Maali dhimmi inni dhufeef sun maali yaasii wanni biyyarraa isa fide maali mee maali dhufe yaasii? خلاص إيش كان dhimma wayii fitachuu dhufe jenne maali? كان أنا والله سكينه وأنت كشيت من دندون. ليش maaliif natti himne ree natti himte gaa yoo kaali taata mana tanaas jalaa himaa yoo natti hime waan dhufeef. وجي كمان ما كان بلشنا خلاص كانوا ما برا كمان دندون رفيع جرا أكرم تقول تندفع كانوا. Hojiin akka hojii akkam hojiin? إيه بكاوان إسلام كان يروسيار كشيت ما. Ajaa'iba wallahi. Hai asumaatti dhokata? Ati maal tishaatee? Akkamitti dhokata ree yoo dhokatu deema dhokateechi viidiyoo ati eega gallakkiste moo viidiyoo takka laata gallakkiste viidiyoo gara qulfii jala deebisuu deemaa jirta kun ammas. Ati viidiyoo dogoggoraan gallakkifame isiin argiteetti. Argite kaaya viidiyoo argite kalaas viidiyoo arguun dhabdu kan argillee naan hin jenne laakiin viidiyoo al seerum isii bira taa'ee ilaali ani silleen garuu walaalu jirti na biratti. Isiin yeroo baay'ee na bilbiltee naan irratti beebeetta jalaaleen kaasne. Aywa. Ankanaaf kajalaalee kaasuu barbaade kajalaa kaasuu dideechi ankanaati. Ati hundaafuu nam tokkotti icciitii makanan dubbatiin ati. Tole. Ayyee. Allahu akbar. amma inni dhugumaa yaasin dhufeere Akkuma namitu kana yaasin dhufee jira. amma gettaa himee kaanus dhugumaan dhufee immoo wallaahi jeemee diiru. Waay dhufe gamtinuu abdii sayid gaaf duraa gaaf dhufe akkam nu godha. Osoon waan takka birraa akkuma hin qabaatin hattaa mana hunda faasnee dachii tana qullaa irratti dhufeera. Mana ol kaafnee walirra toltuullee majlisa. amma inni dhufee jira dhugumaan abdii bira. Abdii bira jira. Leesh waan dhokatee waan biraa ta'u immoo diiru. Biraan kuma dalagu firee akkuma isaa sanii sarpiraayisiidha. Saniif dhawwate. Akkuma abdii san godhuuf waan biraan. Kalaas santaanaan viidiyoo kanaas dhiisiiti. Kee kalaas magaalaa deemnee waan wayis bibbinee qoqqoodnee wanta tattaana. Kayreen maanta naaminaa nuun. Viidiyoo maaliif himnare viidiyoo harkaa fashaloftee jirti? Indii sunu viidiyoo. Indis nu maal godhanis? Simarra. Viidiyoo marreeti viidiyoo kana jalaa dura gallakkisna achi boodan yaasin dhufillee dura gallakkisna. Kalaas kana dura gallakkisna. Kana dura gallakkisna. Sanboota biraa kee inni dalagu deemu jalaa fashalootee jirti. Lammaffaa dabalatee. Ati biraa ofirraa dhiiftee bar viidiyoo dhufenna. Kalaas kaa viidiyoo maalti nammaata. Kalaas maqaalee mana tottolchina nuti viidiyoo nuti mana tottolchii bunoo inni barlaala isaanii rafu jiru qoshaasha keessa sarpiraayisii isaan godhee nuti bunoo hunda dhiyeessinee laata. Waa hunda faa godhee. Waa hunda godhee faa godhee cojjannee seena kenna. Ayyee. Piraakiin akkasitti harkaa fashalootee jirti. Harkaa fashalootee. Piraakiin akkasitti yaasin harkaa fashalootee jirti. Inni silaa nuti osoo keessa ciisu dhufee piraakiin godhuu deema laakiin nuti mana kana hunda faa goonee bunoo hunda danfisnee waa hunda goonee iseen wallaahi irraanee inni dhufuu isaa tana wallaahi. Biddeen goonaa zikniin goonaa kalaas. Kalaas yalla kennu kay. Kay kaanee ana. Harkaa fashalootee ta'ee yaadda garuu. Harkaa fashalootee yaasman. Fashalootiin harkaa. Lees. Yaasin nuti piraakiidha. Ariifamti wal bareedee piraakis godhu. ديفا والله والله جاي والله يا سبيل انا راديس خامنا والله يا ولد كملت رفدت لي يا ريفا والله ليش نقمت جدا طيب انا قلبي ده وطوطه تكفلاني كده طلع يدلوغني انا بدي ولي مرنا جرا فيديو هلا كده لا ينفع ادي كما زيادات فيني شو جند لقى يا دك والله يا ده فيني ابدي يا ده فيدي اكزيني اكسي مستر بافنري خلاص كده يا والله دي فهم يا مستر يا اما يا سنه شكسيست يا والله يا سيدي دفني والله يا سن بيجرا دي فهم والله انا ليه طيب قرا كمتينا ما عنده في بندفنا يساتو تام موجوده تيبو يلا الدفو يا سيد سب يقولون يا نبي تدوبا ليش تبغى ندفي سيخه انا سبرايز نقول راح دفين سايمك والله الدفن خلاص تايكا بوري فهم والله يا مستر يا تيدي فهم والله ربي جي يا بوش تايكا براكي لا براكي انت درنو تو ورد لك ولد لقني دبر شان فان كان نقول والله زي ببنيس دي فهم والله دي فهم والله سرافي انه والله ابدي من في سرافي اما تروي وامك يا دي زيني غودي بدينا غودي برودم في سيمار جي والله سموتي انا جرا وش ده استيا تاتو بس الرافي خلاص بس لانه في تاتاتي احسن اكسي يا ايه كان زيني يقولوا درتو والله دفعت ما سبرايز نغودي اكيد دي بو دي مانسي والله إذا بيجي قلباتي لما بسديو ترى يعني هون في فرصة كدينا في مجوتين بفجيس أنا ما احتياجي ولا أظن تنين بيفهم والله أنا أكل اللي سيري بدون مرسيس جرتونا أبدي
والله إنه حرام عليكم فيديو عبديتي إساعد برانك عبدي سنديس عبدي أنا أوريك يا عبدي تماما كسي عبديني نانا وما كان جرا حسمات إنه دبّل جرا أنا يا دخنا كمل في الديش عاد 60 جهة يلا هي يلا دي فمرين عبديني لا دي فمرين عبدي دي فمن جونقا جيري تمام أنا أنا عندي توكا بس أنا كم تين دي فم جان دي فم قريت يا تشوكي يا هذا شريرنا في الديش كم تين قدوف ولا قدوف يلا خلاص دي فم والله سرافنا والله أنا عم أنا جيت تنفدو والله سرافنا ياسين في ده وقوسني في ده ما ياسين في ده يا سيبنا في ده سر قرمان والله لكن ما بس في والله يا استاذ يا والله والله يلا انا جيت خمامه منا ما انا قاعد اتعامل لا لا مو سكر ارتكل ولا ما في تدير خلاص ناقي كان ارتدر رابي تجرتي ما تودي تم فيديو سر رابي دي متى ياسين بس تدولي اي أكره فكرت براني كنا كراه هرسوتا كينيا براني نراه دي فمالي سلا أبدين بيجا شو كمان نجيني قرو أبدين ما سنجر ريفي نتريا ونجر ريفي شاكر وفي رافي تمو أبدي قدام كمان تين دولا توليتي أبدي كنتو مستريا ريفا وقفر دراني فيديو خلا أتمنى لي فيديو خلا اللي هاير قطو يصير أيام تبي قدي فتاة وسين يميني قدي يسوي شو ربي أدركم هرسوتا ترى كان في درمو ياسين بيجا جرا أمتي إساتش في برانكي دلقي إساتش في أنا رقود ده ورش كنا غيسة فيديو هرسوتا ما هرسوتا والله لكن ركون كبو خلاص هي هاتو عادي لهم هذا ركون كبو أبديني دفاع أبدي دفاعي لكن برانكين جالسة هون نور فاتة تكتب مضاف والله هاي نور فاتة سيرك نور فاتة خبرة فريوسي كورد عادي ده لكن جالسة هون تكون نور فاتة لكن برانك كده وجي خنيوان تيفان تكركون كبو ويه وما تمتي أيه رفضت كنت كنا فكاتا أما قالت براتي من جرا أنك فيديو براتي ولد بنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفضت يا هوب كرام مال أم تفهم تكرر أسرع ملك بس بين ولا ملك لايك شير سبسكرايب غرابي أبدي سنجرا جرجاني أبديني يا سلام تبي سنة أنا جانجا هيا نقول ما يادك